banaa ta'uu dubbataniiru. Jiraattonni aanaa madda walaabus mootummaan piroojektota aanaalee isaanitti hojjetamaa jiraniif xiyyeeffannaa olaanaa kennee fi yeroo jedhametti xumursiisuun tajaajila hawaasaaf akka oolu gochuu isaatti kan gammadan ta'uu dubbataniiru. Piroojektonni kaleessa jalqabamanii waggaa 10 waggaa 20 lakkoofsisaa turan har'a ji'oota keessatti dhumataa jiranii jechuudha. Bifa kanaan badhaadhii akka deemu taate misoomni gahaan biyyattii keessatti dagaagaa jedhu abdii nama gammachiisa. Bulchaan aanaa madda walaabuu obbo Abdullaakim Adam aanichatti piroojektota garaagaraa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu danda'an waajjira maallaqaa fi waajjira barnootaa sadarkaa isaa eeggate dabalatee walumaa galatti piroojektonni 8 birrii miiliyoona 51 oliin hojjetamaa jiran xumuramanii eebbifamaa jiru jechuun dubbataniiru. Waajjira barnootaa qarshii miliyoona 14 dhibba 981 ijaarree xumurree pirojektii waajjira maallaqaa qarshii miliyoona 22 barmi kompoostii aanaa madda walaabuu ganda 11 keessatti qarshii miliyoona 4.5 ijaarsinee hawaasa keenyaaf banaa